bilbilli haaroon isin abbaa isaadhaa hin beekne tokko yoo isinitti bilbilee isin ammoo abbaa lakkoofsaniidha eenyu akka ta'e wallaaltan aappii maqaa abbaa lakkoofsaniidha battalumatti yeroo namni sun bilbilaa jiru sanitti isiniif baasuu danda'u isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa duraan hordofaa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarratti ni baasirra tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kanatti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan itti fida toluu ta'e koon sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee ta ra ka barreessanii achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf yeroo loltaa gaddeemtu loltaan gaddeemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamatee waan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajuu turtii daawuloodii sana tottaniitii aappii kana bilbiluu keessanitti gabuufattanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gabuufattanii yeroo galtan aappiin imeelii isin gaafataa imeelii googulii keessaniitiin wal qabsiiftanii bantanii achi booda kana haala kanaa isin banama. Amma booda yeroo bilbilli haaroon isin abbaa isaadhaan biyya tokko isinitti bilbile yookiin ammoo isinitti bilbilu battalumatti daayirekti maqaa abbaa lakkoofsaniidha isiniif baasu yeroo abbaa sun bilbilaa jiru osoo nama san jalaa bilbilaan kaasin jechuudha.